oduu teenyaa jalqabaatiin. Eertiraan deebii Itoophiyaaf kenniteen adabadhaa ta'a jechuun akeekkachiifte. Ta'uu baannaa waraana akka itti ofirraa qolannu ni beekna jechuun mootummaan Eertiraa xalayaa mootummaan Itoophiyaa dhaabbata mootummoota gamtoomaniitiif onkololeessa 2 barreesseef deebii laate. Akeekkachiisa Eertiraan har'a Itoophiyaaf kennite bal'inaan isin biraan geenya. Oduu biraatiin Ministeerri muummee Itoophiyaa Abiy Ahmedii fi Ministeerri muummee Ijipti Mustafaa Madbuulii erga Abbaay eebbifamee yeroo jalqabaatiif har'a wal argan. Yeroo ammaa hidhi haaromsaa eebbifamuu hordofee walimachaa kan jiran Itoophiyaaf Ijipti sagantaa tokkorra oolaniiru. Bulchaan Itoophiyaatii fi bulchaan Ijipti dhimma laga Abbayyaa irratti maal dubbatanii gabaasa bal'aa qopheessineera. Oduu biraatiin Itoophiyaan hawaasni addunyaa baqattoota gargaaruudhaaf tumsa isaanii akka cimsan gaafatte. Dhimmicha irratti aadde Xayyibaa Hassan waan jette qabdii gabaasa bal'aa qabna. Oduu teenyaa xumuraaf biyya alaatiin Israa'el reeffa Yaahyaa Sinwaarii fi obboleessa isaa kennuu diddee jedhame. Gama biraatiin Israa'el hidhamtoota Filisxeem 12,000 hiite keessaa hagam akka gadhiisuudhaaf jirtu ibsameera. Waliigaltee waraana dhaabuu edda taasifame irratti odeeffannoo dabalataa jajjabaatu dhagahame isaas ni dhageessu. Oduudhuma walqabateen Noorweey yaaddoo hamaa keessa jirti jedhame. Kunis badhaasa Noobeelii nagaa guyyaa boruu ifoomu Doonaald Tiraamp yoo hin injifanne Noorweey balaa jala galti kan jedhuun yaaddoo keessa Osloon akka galte himame. Noobeelii nagaa boruu ifoomuu fi yaaddoo Noorweey gabaasa bal'aa isin biraan geenya akka mooltan daawwattootaaf hordoftoota Anolee Global Media. Oduuf odeeffannoo keenya galgala kanaa qabannee dhufneeti jirra. Odeeffannoo keenya ijoo isaa madhageessan guutuu isaa isin biraan geenya. Haga xumuraa sagantaa keenyaatti dhaggeeffachuu yaada qabdan gara koomentiitiin nuuf barreessaa. Viidiyoon keenya namoota hedduu biraa akka dhaqqabuuf immoo like, share, subscribe godhuun dagatinaa isiniin jenna. Kallattumaan gara gabaasa bal'aattiin isin qajeelcha. Oduu teenyaa jalqabaatiin Eertiraan deebii Itoophiyaaf kenniteen adabadhaa ta'a jechuun akeekkachiifte. Ta'uu baannaa waraana akka itti ofirraa qolannu ni beekna jechuun mootummaan Eertiraa xalayaa mootummaan Itoophiyaa dhaabbata mootummoota gamtoomaniitiif onkololeessa 2 barreesseef deebii laateera. Haaluma kanaan ministeerri dhimma alaa Itoophiyaa xalayaa dhaabbata mootummoota gamtoomaniitiif barreessaniin mootummaan Eertiraatii fi addi bilisa baasaa uummata Tigraay yookaan TPLF adda Tsimdoo jedhamu ijaaruun Itoophiyaa irratti waraana banuudhaaf qophaa'aa jiru jechuun himatee turuun ni yaadatama. Himannaa mootummaa Itoophiyaa Eertiraan qaamota hidhatan kan Itoophiyaa keessa jiran kallattiidhaan akka deeggartuu fi gama biraatiin TPLF waliin waraana biraa banuudhaaf sochii jabaa godhaa akka jirtu of keessatti hamata. Tattaaffiin Eertiraa kun abbaa biyyummaa Itoophiyaa waan sarbuuf mootummaan Itoophiyaa tarkaanfii gosa kamuu Eertiraa irratti fudhachuudhaaf akka jirus UN hubachiisee ture. Dhimma kanaaf har'a deebii kan laatan ministeerri odeeffannoo Eertiraa Yemaanee Gabramasqal xalayaan ministeerri dhimma alaa Itoophiyaa UN itti erge kun uummata Itoophiyaatii fi addunyaa dogoggorsaa fi kan tuffachiisedha jechuun kuffisan. Itti dabaluudhaanis Eertiraan akkuma kanaan dura ibsaa turte haala akkasii keessa harkifamtee hin seentu jedhan qaamni dhimmi ilaallatu tarkaanfii kanaan akka hin raafamnes jechuun hubachiisan. Yemaanee Gabramasqal gama biraatiin har'a xalayaa dhaabbata mootummoota gamtoomaniitiif barreesse ifa kan godhe TPLF illeen mootummaan federaalaa waraana biraa banuudhaaf jecha UN'if xalayaa barreessee jechuun ibsee ture. TPLF dirqama waliigaltee Pretoria lola dhiiga dhangalaase kana xumure kabajuu itti fuftee osoo jirtu mootummaan federaalaa garuu buqqaatonni akka deebi'anii fi itti gaafatamummaa isaa ba'uu dabalatee dirqama waliigaltee kanaan qabu ba'achuu dadhabeeraa jechuun himatteetti. Wayyaaneen xalayaa UN'if ergiteen buqqaatonni 100,000 lakkaa'aman haala hamaa keessa jiraachaa jiru. Bakka jireenyaa nyaataaf kunuunsa yaalaa hin qabanii irra caalaan Tigraay humnoota miseensota raayyaa ittisa Itoophiyaa hin taane jala jirti jechuun TPLF UN'if xalayaa barreessitee mirkaneessiteetti. Gama biraatiin TPLF hariiroo Eertiraa waliin hin qabus jechuun haaltee turte. Mootummaan Itoophiyaa gama isaatiin xalayaa UN'if barreesse keessatti immoo Eertiraa fi TPLF amma daangaa dabranii haleellaa hidhattoonni faannoo tibbana Walloo kaabaa magaalaa Waldiyaatti raawwatan keessaa jarri lachuu Eertiraa fi TPLF illeen harka qabanii jette Itoophiyaan. Xalayaa ministeera dhimma alaa Itoophiyaa irraa ergame kun walitti bu'iinsa Waldiyaaf jeequmsa raayyaa fi Walqaayit keessatti uumame keessatti ajajoonni waraanaatii fi loltoonni TPLF kallattiidhaan hirmaachuu isaanii hubachiise. Mootummaan Itoophiyaa xalayaa isaa
isaa keessatti TPLF waliigaltee Pretoria cabseera jechuun himate. TPLF illeen xalayaa wal fakkaataa UN itti ergeen waliigaltee Pretoria kan cabse mootummaa federaalaati jetteetti. Lamaanuu waliigaltee kana cabsuun wal himataniiru. Himannaa mootummaa Itoophiyaa waliigalaatiif deebi'ii kan kennan gama biraatiin ministeerri odeeffannoo Eertiraa gama isaaniitiin kanaan dura pirezidaantii Isaayyaas Afeworqii gaaffiif deebii taasisee tureen fedhii waraanaa hin qabnu akkasumas ammoo kaayyoo daangaa bulchiinsa olloota keenyaa fudhachuu hin qabnu haa ta'u malee seenaanis akkuma ragaa ba'u yoo tuqamne akkamitti akka biyya teenya eeguu dandeenyu ni beeknaa jechuu isaa dubbii Isaayyaas ji'oota dura miidiyaa isaanii irratti dubbatan kaasan. Yamaanee Gabra Masqal walumaa galatti Eertiraan akkamitti akka waraana ofirraa qolattu ni beekti jedhan. Itti dabaluudhaan pirezidaantii Isaayyaas biltsiginnaan waa'ee diroonoota bitatee misaa'iloota lafa fagoo deemanii taankiiwwanii fi kan kana fakkaatan odeessa akka Eertiraa irratti haleellaa raawwatan dhaadatu. Kun sammuutiin oliidha warra seenaa beekan qofaatu dhaggeeffata jechuun dubbii Isaayyaas amma dura dubbate yaadachiisa. Yamaanee Gabra Masqal obbo Yamaaneen barreeffama X gubbaatti barreessaniin deebiin keenya uummata Itoophiyaa waraana hiika hin qabnetti hin naqina rakkoo keessan isa sirrii furadhaa adabadhaa ta'a jechuun akeekkachiisaniiru. Adabatanii taa'uu baannaan immoo akkamitti akka isin deebifnu ni beeynaan dhaadannoo Eertiraati. Oduu biraatiin Ministeerri muummee Itoophiyaa Abiy Ahmedii fi Ministeerri muummee Ijipti Mustafaa Madbuulii erga Abbaay eebbifamee yeroo jalqabaatiif wal argan. Yeroo ammaa hidhi haaromsaa eebbifamee wal himachaa kan jiran Itoophiyaa fi Ijipti sagantaa tokko irra oolaniiru. Haaluma kanaan ganamaarraa Ministeerri muummee Itoophiyaa Abiy Ahmedii fi gareen jiila isaanii yaa'ii hooggantoota Koomeesaa 24ffaa irratti hirmaachuuf Keniyaa Naayiroobii dhaqan. Bulchaan biyyattii wayita Naayiroobii ga'an hooggantoota biyyattiitiin simatamaniiru. Akkuma Keniyaa deemaniin galma KICC'tti haasa'u taasisaniin Ministeerri muummee Abiy ogummaa dijitaalaa misoomsuu fi bu'uuraalee misoomaa barbaachisoo ijaaruudhaaf tarkaanfii gaarii tarkaanfanneerraa jedhan. Yaa'ii hooggantoota Koomeesaa 24ffaa mata duree dijitaalaayizeeshinii guddina walitti hidhamiinsa sona naannawaatiif fayyadamuun guddina waara'aaf hammataadhaaf oolchuu jedhuun gaggeeffame kana irratti ce'umsi dijitaalaa diinagdee Afrikaa jijjiiruudhaaf carraa addaa akka dhiyeessuus ibsan Abiy. Akka ardii tanaatti tattaaffiiwwan biyyoota walitti hidhuu fi walitti hidhamiinsoota naannawaa saffisiisuudhaaf ogummaa fi bu'uura qabnaa jechuunis ibsan. Itoophiyaatti ogummaa dijitaalaa misoomsuu fi bu'uuraalee misoomaa barbaachisan ijaaruudhaaf tarkaanfii gaarii akka tarkaanfatan Abiy Ahmed irra ibsaniiru. Yaa'ii hooggantoota Koomeesaa amma Keeniyaatti gaggeeffame kana irratti garuu Ministeerri muummee Itoophiyaa Abiy Ahmedii fi Ministeerri muummee Ijipti Mustafaa Madbuulii wal arguun yaa'ii sana adda taasisan. Mustafaa Madbuulii ji'oota 4 dura osoo hidhi haaromsaa hin eebbifamin Ministeera muummee Itoophiyaa Abiy Ahmed waliin wal arganii kan turan yoo ta'u erga hidhi haaromsaa xumuramee eebbifamee booda yeroo jalqabaatiif har'a wal arguu isaaniiti. Adoolessa 6 fi 7 yaa'ii BRICS Biraazil keessatti gaggeeffame irratti Abiy Ahmedii fi Mustafaa wal arganii osoo haasoo jabaa godhanii suuraan agarsiisu guddoo qoodamaa turu gabaasuun keenya ni yaadatama. Keessumaa suuraan Madbuuliin Abiy jala seenuudhaan Abiy waa gaafachaa ture Gibxoota biratti mufannaa uumees ture. Dhimmi kun Ijipti keessatti falmii kaafnaan deebisaa kan laatan Mustafaa Madbuulii yookaan Ministeerri muummee Ijipti ani dhimma hidha haaromsaa irratti Ministeera muummee Abiy Ahmed waliin marii godheen ture jedhan. Keessumaa Itoophiyaan hidha haaromsaa eebbisiisuun dura waliigaltee dhaabbataa irra akka geenyu Abiy itti himeen ture kan jedhan Mustafaa Madbuulii Ministeerri muummee Abiy Ahmed immoo sagantaa eebba hidhichaa irratti akka argamnuuf nu warra Ijipti affeeraniiru jedhan. Haa ta'u malee qondaaltonni Ijipti fedhii eebba hidhichaa irratti argamu akka hin qabne Abiy itti himuu ibsan. Ergasii booda jechuun fulbana 9 hidhi haaromsaa eebbifame Ijipti ji'a tokkoof jechuun ji'a dabre kana guutummaatti lola hamaa afaanii gaggeessaa jirti. Kanaanis erga hidhi haaromsaa eebbifame booda Abiy Ahmedii fi Ministeerri muummee Ijipti yookaan qondaaltonni Ijiptii fi kan Itoophiyaa kamuu wal arganii hin beekan. Taateen kun har'a kan jalqabaati. Ji'a 4 dura Rio de Janeiro keessatti suuraa waliin haasawaa kan ka'an qondaaltonni Itoophiyaa fi Ijipti kun har'a wayita Naayiroobii keessatti wal argan immoo fuula guuranii dhaabbatu. Ministeerri muummee Ijipti Mustafaa Madbuuliitii fi Abiy illeen har'a walitti aananii
suuraa addaa Naayiroobiitti ka'uun maxxansaniis jijjiirama guddaatu fuula isaanii irraa mul'ata. Yookaan wal dhibdee jabaan biyyoota lamaa fuula isaanii irraa ni mul'ata. Ministeerri muummee Itoophiyaa Abiy Ahmedii fi ministeerri muummee Ijipti Mustafaa Madbuulii kaameeraa duubatti dhimma hidha haaromsaa dubbataniiru moo miti kan jedhu garuu ammaaf wanti ifa ta'e hin jiru. Yoo kan waliin dubbatan ta'e guyyoota dhufan keessatti qondaaltonni Ijipti ofiifuu dhimmicha ifa godhuu malu. Ministeerri muummee Itoophiyaa Abiy Ahmed yaa'ii kana akkuma xumuraniin galgala har'aa wayita nuti oduu tana qindeessaa jirru gara Finfinneetti deebi'aniiru. Oduu biraatiin Itoophiyaan hawaasni addunyaa baqattoota gargaaruudhaaf tumsa isaanii akka cimsan gaafatte. Haaluma kanaan walgahii 76ffaa hojii raawwachiiftuu koomishinara olaanaa baqattoota dhaabbata mootummoota gamtoomanii yookaan UNHCR Switzerland Genevaatti gaggeeffamaa jiru irratti Itoophiyaan hawaasni addunyaa baqattoota gargaaruudhaaf tumsa qabu akka cimsu waamicha dhiyeessiteetti. Aadde Xayyibaa Hassan Daayirektarri olaantuun tajaajila baqattootaaf baqannaadhaa deebi'anii Itoophiyaa bakka bu'uun walgahii kana irratti hirmaachaa jirti. Yeroo ammaa Itoophiyaan baqattoota miiliyoona takka ol keessummeessaa akka jirtu Daayirektarri olaantuun kun hubachiisuudhaan rakkoolee Itoophiyaa mudachaa jiran koree kanaaf ibsuun Itoophiyaan biyyoota addunyaa baqattoota hedduu keessummeessan keessaa tokko ta'uu yaadachiisanii kanaanis waggoota kurnan darbaniif qorumsa guddaa keessa turteetti jedhan. Currently, we are also hosting South Sudanese emergency new arrivals without adequate support from international community. Itti dabaluudhaanis Aadde Xayyibaan baqattoonni haaraan Suudaan kibbaa irraa deeggarsa idil addunyaa malee dhufuun bara kana Itoophiyaaf qormaata biraa taasiseeras jedhan. Aadde Xayyibaan barbaachisummaan gargaarsa namoomaa dabalaa dhufuus deeggarsi maallaqaa idil addunyaa baay'ee irrateera jechuun akeekuun deeggarsi arjoomtoota irraa argamu amma ga'aa waan hin taaneef baqattoota balaa irratti kuffisaa jira jetteetti. Hawaasni addunyaa baqattoota gargaaruudhaaf tumsa isaanii akka cimsan gaafachuun qoodiinsi itti gaafatamummaa haqa qabeessa ta'e akka jiraatus waamicha dhiyeessaniiru. Aadde Xayyibaa Hassan. Oduu teenyaa xumuraatiin Israa'el reeffa Yahyaa Sinwaarii fi obboleessa isaa kennuu diddeetti jedhame. Gama biraatiin Israa'el hidhamtoota Filisxeem 12,000 ol hiitee jirtu keessaa hagam akka gadhiiftu ibsameera. Oduudhumaan wal qabateen Noorweey yaaddoo hamaa keessa jirti jedhame. Kunis badhaasa Noobeelii naga'aa boru ifoomu Tiraamp yoo hin injifanne Noorweey balaa jala galti kan jedhuuni. Haaluma kanaan duguuggaa sanyii waggaa lamaatiin booda halkan edaa Hamaasii fi Israa'el waraana dhaabuu murteessaadha jedhame marsaa duraatiin mallatteessaniiru. Waliigalteen edaa kun karoora waraana dhaabuu Doonaald Tiraamp dhiyeessan keessaa yoo ta'u akka amma jedhametti Hamaas booji'amtoota Israa'el hunda gadhiisaa jedhame. Booji'amtoonni Israa'el 40 akka caalan kan himamee fi kan tilmaamame yoo ta'u isaan keessaa 20 kan ga'an ammallee lubbuun jiru. Kaan isaanii ajjeefamaniiru. Gama biraatiin akka waliigalteetti Israa'el Gaazaa gadhiisuun ni baati. Akkasumas ammoo hidhamtoota Filisxeem erga waraanni kun eegalee fi achi dura hiite yoo xiqqaate 12,000 ol kan ta'an keessaa 2,000 akka gadhiiftu waliigalameera jedhame. Hidhamtoota Israa'el akka gadhiiftu eegaman keessaa tokko Marwaan Barguudiiti. Marwaan lammiileen Filisxeem hedduun isaanii pirezidaantii gara fuula duraa Filisxeem jedhanii yaadu. Haa ta'u malee Israa'el dhimma kanarratti deebii kenniteen abadan Barguudiin warra gadhiifaman keessaa tokko miti jechuun falmiteetti. Gama biraatiin akka waliigalteen mallatteeffame jedhutti Israa'el guyyoota 5 jalqabaa konkolaataan deeggarsa fe'an guyyaatti 400 ol akka Gaazaa seenuu ni hayyamti. Dabrees sana booda guyyaa guyyaan gargaarsi guddachaa akka adeemuu fi Gaazaa akka seenu Israa'el ni hayyamti jedhameera. Kun kanaan osoo jiru Kaayirootti falmii jabaan bira Hamaasii fi Israa'el jidduu akka ture himame. Kunis waa'ee reeffa hooggansa Hamaas irratti ture. Marii guyyaa 3 Ijipti keessatti gaggeeffameen dhimmi Yahyaa Sinwaarii fi Muhammad Sinwaar bal'inaan kaafameera. Namoota hooggansa Hamaas ta'anii fi Israa'el ajjeefte keessaa jarri kun tokko yoo ta'an obbolaa lamaanuu Israa'el qaama isaanii reeffa of biraa qabdi. Reeffi hooggantoota Hamaas kun akka deebi'u Hamaas marii irratti bal'inaan kaaseera jedhame. Sababiin isaas kabajaadhaan gootota isaa awwaallachuu barbaada gareen Hamaas. Haa ta'u malee Israa'el abadan reeffa jara kana Hamaasiif akka hin kennine murteessitee jedhame. Dhimma kanarratti maddi nageenyaa olaanaan Israa'el tokko yaada kennaniin akka jedhanitti akka qaama
waliigalteetti reefi hoogganaa Hamas Yahyaa Sinwaarii fi obboleessa isaa Muhammad Sinwaar abadan Hamaasiif hin kennamu jedhan. Qondaalli nageenya raadiyoo waraanaa Israa'eliif yaada kennan. Waajjirri muummicha ministeeraa Israa'el ibsa ofiisaa dhimma kanarratti bal'inaan kan hin kennine yoo ta'u, karaa miidiyaa waraanaatiin dubbiin kun dhaga'amuun isaa garuu ergaa siyaasaa ifa ta'e giddu seentootaa fi Hamaasiif ni qaba jedhu xiinxaltoonni. Xiinxaltoonni dhimma kanarratti yaada kennan akka jedhanitti Hamas akka qaama isaatti Muhammad Sinwaarii fi Yahyaa Sinwaarillee awwaalcha guddaa bakka hawaasni Falastiin jirutti gaggeessuu fi barbaada. Kunis waan waraana keessa turaniif yeroo kanatti qaama waraanaa irraa wanti akkasii baratamaadha jedhu xiinxaltoonni. Haa ta'u malee Israa'el reeffa jara kanaa Hamas dhorkuu fi ifatti dhimma kana baatee miidiyaadhaan waan kana tamsaasuunis uummanni Filisxeem akka Hamas jibbu akkasumas ammoo Hamas deeggartoota dhabsiisuudhaaf waan Israa'el yaaddeedha jedhu xiinxaltoonni biyyoota Arabaa dhimmicha irratti yaada kennan. Haa ta'u malee dhimma qondaaltota Hamas Yahyaa Sinwaarii fi Muhammad Sinwaar irratti Hamas ammaaf deebi'ii laate hin qabu. Kun kanaan osoo jiru oduu dabalataa amma Tiraamp qoodaniin homaa hin yaadina waraanni Gaazaa guutummaatti xumurameera jedhan. Gaazaatti wanti ta'e immoo seenaa guddaadha jedhan pirezidaantii Tiraamp ibsa sa'a muraasa dura kennaniin. Dabaluudhaan Tiraamp Gaazaan suuta suutaan bakka ishee ganamaatti bareedina ishee ganamaatti ni deebitiis jedhan. Dabrees biyyoonni hedduun Gaazaadhaaf maallaqa hedduu kennuuf akka jiran Donald Trump dubbataniiru. Oduudhuma dhimma Trump waliin wal qabateen Norway yaaddoo hamaa keessa jirti jedhame. Wayita waraanni Gaazaa dhaabbateera jedhame kanatti guyyaa boru badhaasni Noobeelii nagaa eenyu akka injifate ni ifooma. Namoonni 338 badhaasa kanaaf akka qaadhimaman kan himame yoo ta'u, Oslo irraa badhaasni kun ifoomuu dura garuu biyyi badhaasni kun itti qophaa'u Norway yaaddoo keessa jiraachuutu eerame. Norway sababii yaaddofteef pirezidaantiin Ameerikaa Donald Trump biyyoota 8 jidduutti nagaa buusuu himuun badhaasa kana yoon injifachuu baadhe koree badhaasa kana qopheessiteef Norway illee qiyaamaatu isaan mudataa jechuun ji'oota dura dhaadatanii turan. Kana hordofee ibsa arra Norway irraa paartiileen siyaasaa kennaniin akka jedhanitti akka carraa ta'ee Trump yoo badhaasa Noobeelii nagaa kana injifachuu baatan Norway battalatti deebisaa laachuu qabdi jedhame. Namoonni siyaasaa Norway hariiroo Ameerikaatii fi Norway dhimma kanaan wal qabatuun yaadda'uu himuun yoo Donald Trump hin badhaafamne dhiibbaa ga'uu waan maluuf mootummaan Norway ammuma deebisaa kennuu fi Trump amansiisuudhaaf of qopheessuu akka qabu gaafataniiru. Gama biraatiin koreen badhaasa Noobeelii nagaa Norway ibsa arra laateen immoo Israa'elii fi Hamas Gaazaatti dhukaasa dhaabuudhaaf waliigaluu isaanii guyyoota hedduu dura eenyu akka badhaasa nagaa bara 2025 kana fudhatu murtee irra ga'uu isaa korichi ibseera. Kana jechuun Trump karoora nagaa buusuu Hamasii fi Israa'el jidduutti osoo hin eegalin koreen badhaasicha laatu badhaasa kana eenyuuf akka laatu dursee murteesse. Kanaafis ammatti carraan Trump badhaasa Noobeelii nagaa argachuu isaa xiqqaachuu asumaan ifoomuu isaati. Namoonni siyaasaa Norway gama isaaniitiin dhimmichaan akka yaadda'uun cimsanii kaasuun badhaasa kana koreen qopheesse bilisa ta'uu fi mootummaan Norway dhimma kana akka quba hin qabne Trump hubachiisuu akka qabuus dhaaman. Trump waanuma mootummaan Norway as keessa harka qabuse garuu kun soba kun ammoo waan koreen bilisaan ifoomsuudha jedhan namoonni siyaasaa. Kanaaf ammoo mootummaan Norway Trump badhaasa kana yoo injifachuu baate balaa waan geessisuuf hariiroon biyyoota lamaanii akka hin miidhamneef mootummichi Trump hubachiisuutu irra jiraata jedhan. Badhaasni Noobeelii nagaa kan bara 2025 guyyaa boruu ifatti ifoome. Badhaasa Noobeelii nagaa kana bara 2019 ministeerri muummee Itoophiyaa Abiy Ahmed injifatanii turan. Kanaanis bulchaan Itoophiyaa namoota 100 badhaasicha injifatan keessaa yeroos tokko ta'anii turuun ni yaadatama. Badhaasni Noobeelii kun bara 2019 Abiyyiif kennamnaan Donald Trump battaluma sanatti lolee turuunis waan yaadatamudha. I'll tell you about that. I made a deal. I saved a country. And I just heard that the head of that country is now getting the Nobel Peace Prize for saving the country. I said, Ministeerri muummee Abiy Ahmed immoo dhimmicha irratti deebii kennanii turaniin nuti hojii malee badhaasaaf hin hojjenne jechuun ifoomsanii turuun waan yaadatamudha. So the issue of President Trump must go to the Nobel Prize Committee. I'm not aware how they elect or select someone to provide the prize. And I'm not working for the prize. I'm working that peace is a very critical thing for our region. And if they recognize, and if President Trump complained, it must go to Oslo, not to Ethiopia. Walumaa galatti badhaasa kanarratti boru maaltu ta'uu akka danda'u bullee waliin ilaalla.
halkan gaarii.